meeshaalee obboleettii teennaa Khadijaa tokko isaatiin namoonni gatii meeshaa Itoophiyaa keessaa baruu barbaadan meeshaa isiniin jiru meeshaalee mana keessaa jireenya keenyaaf nu barbaachisan meeshaalee hunda isaa gatii isaa akkaataa garaagaraatii fi yeroo adda addaatiin qabadhee isiniif hima. Har'a meeshaa obboleettii teennaa Khadijaa tokko gatii isaa burcuqqoo irraa ammoo haga distiititti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuune Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan isiniin jedha. Kan bahaa kan dhihaa akkasuma immoo kan biyya Arabaa keessa jirtanii fi biyyoota gurguddatan Awurooppaa hunda Ameerikaa fi Awustiraaliyaa irra teessanii daawwattan umurazaan Oroo hedduu galatoomaa isiniin jedha. Tokkoffaa irratti akkuma sitti argitan meeshaa hodhaati. Meeshaan hodhaa jireenya keenya keessatti murteessaa fi barbaachisaadha. Inni jechuudha wal caalaa meeshaan hodhaa akkasuma mootuyyuu gatiin isaallee garaagarummaa qaba. Guddinna isaatillee gatiin garaagara jechuudha. Asirratti wannan isin ibsuu barbaadu masoobiin tun baay'ee guddoo miti. Akkasuma mootuyyuu bareeddu jechuu jireenyaa fi qarshiin guddoo hedduu namni feeta keessattuu jechuu hojiidhaaf mana hojii waan akkasii namni banachuu jireenya manaa qofa osoo hin ta'in hojiidhaaf feetan haga qarshii 3,500 isin tun tabitamte qarshii 3,000 isiniin jedha. Itti aansuun ammoo masoobii daabboo qabdi Khadijaa. Masoobiin daabboo 2,500. Itti aansuun safeedii qabdi. Safeedii ammoo 650. Itti aansuun safeedii daabboo qabdi. Safeediin daabboollee akkasuma qarshii 700 ani ka fuudheen jechuun meeshaalee kanneen bite 650 fuudhe. Itti aansuun qunnaadha. Qunnaan 800 hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Asirratti wanni isin hubattanii beekuu qabdan meeshaan akkaataa isin barbaadanii fi fedha keessaniiti. Masoobiin daabboo wanni isin hubachuu qabdan akkuma masoobiin buddeena guddoon haga 4,000 3,500 masoobiin daabboollee 3,000 3,000 olillee ni jirti. Akkaataa guddinaa fi xiqqeennatiin akkasuma immoo akkaataa hodhaa meeshaatiin isiniin jedha. Itti aansuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isaanii giloobaalii akkuma namni kumuyyuu beektan kalara adiidhaan obboleettiin tiyya kan ittiin bitameef gaafa san qarshii 5,000 fi 300. Itti aansuun sufraa qabdi. Sufraa isii karaa kabootii bichaa hafee viidiyoo yeroo dheeraa jechuudha akka gadhiisu qabu meeshaa isii beezii ta'e ammoo meeshaa wayiilee duubanna jalaa hafee sufraan kuni hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sufraa nyaataati. Baay'ee dheeraa. Sufraa nyaataati. Wanni isin mitrii lama jechuudha baay'ee guddaadha. Garaan isaa ammoo kan kanama guddaa barbaadan 2,800 2,500 ni jira isiniin jedha. Warri kanarra guddaa barbaadan inni sun qophii homaaf barbaachisa. Jireenyaaf ammoo isa kana akkasuma ammoo warri sufraa kana osoo hin tahin keessatti kun laastikiidha. Carqii majlisaa akkasuma immoo carqii firaashaa jechuudha. Firaasha zuuriyaa manaa san argitanii carqii isaatiif isiniif dalagamuu barbaadan sufraa kanarra isa isinii wayyaa jechuun erga bitachuun oolle itti cicitaa isa dalaysiifadha. Haganaallee hin dalagama walirra lama jechuudha. Kabnaatii fi kan nyaata akkasuma immoo guddaalleen 2,800 ni hojjetama. Inni kun bilaastikiidha. Kun gabarraa bitama. Keessillee duubnillee sun ammoo carqii majlisaa irratti diizaayinii bareechisanii kalara yookiin alwaana nu filannee haala bareedaa ta'een jechuudha. Filannoo keenyarra hundaanii bifa majlisaa bifa carqii firaasha keenyatti nu hodhanii jechuudha. Kuni yaada obbolummaati. Waan ijoollee hojjechiisaa jiruuf nama waan feete akka keessitti naabite jedhee akkasi dalaysiisaa jira. Filannoo keessan kana gabarraa feetanii ajajan dalaysiifattanii waan feetan an isinumatti himuu barbaade. Inni kun kabunaa hojii wal qabatee 1,500 fi itti aansuun ammoo mandajaa namoonni hedduun komattan gatii isaa beekuu barbaadan mandajaa elektirikii yookiin maabiraatiiti. Akkuma kadeen gaddaa asitti jechuudha. Guddama akkasii dalaysiisee kunuu maqaa isiituyyuu akka wal keessa kanama hedduu waan dalaysiiseef hin dhoofneef qubee kaayii irra kaayadhee qalamii qubaatiin jechuudha. Akkuma sitti argitan kanatti innillee maabiraaf maatfaa akkuma dhufaan jechuudha. Zirriin isaa akkuma kaanitti qaba. Qarshiin inni ittiin dalagamu meeqa jettanii warri cinqamtan qarshiin isaa ammoo ka xiqqaa kanaa gadi 850 ka 650 illee ni jira xiqqaadha ka 650 850 inni kun 950 isiniin jedha. Itti aansuun ammoo isuma kana tahee lama haga asii ka gahullee jechuudha. Isuma kana bizzatti tahee haga asii guddinni ka gahu akka furunaatitti illee
نجرا كدابة عملية جتشودا كلفا نمني بربادة أججتشوني دندتني إتيانسون ركبوتي دا ركبوتكم أفرين بيته وفيك يا جتشو ديزايني بريدته أكسم موتو يو نتهما وفيك يا دملايتي لبسده اتقال تسيسيف لب شمالي جراني يسيقو فدون تهين ركبوتي نما جتشو تكلم سدي أفر شن جه نما جهاجة جوان اتقال تسيسيف لب شمالي جراني لبسدي سديه اتناقل شنيفي والردي كما أفريفي لبسده سنين جدا سنين دولاري دا ديزاين إن شاء الله تبراج الجري سنين في داجرا على جيجرا افتجرتي جولي براتي في سنين دولاري تون ودي دا ما زناني ما عرف ودي تاع سنين تاوني ريتن فردو دا ديزاين نسيله هدو بريدا أسر أكورك إتقول أمله سنين نمني هندي جالتو دا ديزاين نسيت تجو بريدا هيشون حركات الددا دون تهين نورمال أجرين يكسر تبقى هدو نمتي تولتي ثاني نسيله رجع أفري هاته ماله ديزاين نسا أكو ما دينقدا أسيفي أتبقى أوان بريدو ويك أبا يسين مو كوما سديه في لبس سديه الرفلو تفيك وجبتو تتيا فرين كل لما يمكن درزني ميشر ركبوتين أبو تبسي كنانيك أبا كجبنا ركعتنيك أبا أكزم موتو يو بربادن كهتانا بربادن كشامانيك أبا إذا كان اللي بربادن كهتانا قد التاني إذا كان اللي نيك أبا باي بريدا في أكزم موتو يو هدونا متتولا أسي مستاوتي دا غرا مستاوتي كان غرا نغرغليتا أي سنين جدا ولغت إني كما أفري إتأنسون كفاندشاتي فاندشا أكسم كفاندشا كوني الرابع يميل لسا الرابع سي أما يجوا أكنت دفا الرابع هان دفا أكنت إرجمل لي بوليتي تيا أتجاف ميشا كانك كده تجتشودا ميشا كانك هندا يساتو يو مال قدوك أبدا بيتجتشو كوني أكراس جلام بنا يو أكنت هدا مهين شبانتا أكنت ديمون دندو ميشا وجين لوكا قبا باي قدادا أكسم موتو يو قرشين إني تنبتمي إني لما يبقى سجلي سنينجر أردفتو تفيك بجمتو تكيا إسلامة توكو كفواكيتي توكو كفاندشة برفادو كدابو كوان فيتتو أغوتو يبقى سجلي سنينجر أردفتو تفيك بجمتو تكيا أبابون كيا ركبوتين كدملايتيتي أبابون اسم برباچس باي هابيت التنيفي في رجت جورا إتيانسون ساني إتوتي ساني إتو فيديو دينغدا كيستي وبليتي تيان ديفا مجداني نا أوف كولتا سانين كوني سرتي ونيس الناوبتشو قبدا تيبسي قبا تيبسي وفي تيك قبا دينغدا تيبسي ساول فودين أغرسيفني كنافي كدينغدا له تيبسيني قبا ورساني إتو كنا بتتن هندو تيبسيني قبا هيادنا بدين نيسا مو قدادا باي قدادا وان فيتن فودا إني كون قرشي وما تقوفي لبسادي ساني إتو كمان قبته تيبسي سا قبته وما تقوفي لبسادي سنين جدا وردفتو تفيك بجمتو تكيا أكسم موتو يو ساني زرقي فريق الألما قبل ساني زرقي فريق الألما كنا كما تقوفي لبساديت فردادا باي قشتيدا رجاجان الشيقي جلاهي كندن دي مبرباني كما تقوفي لبساديت أكسم جنجلتا قبدي جنجلتا نموتو يو فريجة هموكا وفكسا قبا دي بترباشانتا أكسم برچقو شاي بريد وي قبدي مكمل چايسي وجين كما تقوفي فريجة حاجة ديماشا دي بلما لا إله إلا الله باينا مدد سيزان أو كل جاسين جدا إتانسي وبليت انتي وني سين قبدو ديستي كان اللي سيني همانا أوبسا سيني فنو قبدي يوكين سجبنا جدانيني بني جلا وانا قدوم بربان وايرو هدو سينا غرسيسف كونو أكاسو موتو كونو أسيت اللي إجاكيساني نرغا جلا ديغو هنفيني أجاجان دينغد دهان الشيقي كنايو جدي إسين هاقم مدوارغي تجتشوف مالي كونو إسين كنا سينين فنوتا ما دينغد دربتان ساني جلاهي كون برباني كوما لما بدي بتوربا إسي قدو ساني متي قدو اللي إن شاء الله فيديو دينا كسب بتجرا جولي جتشو أجاجني رفه فري كود أساديه ميشان جتشو ولي غلطي أبدأ سني دفا إتيانسون برچقو بفور قاما سماوي دايوكي چقولي سانقبدي إذا كان غافا إني ويا غتي ويا فيديو ورامي مالي ميشان أبدان جلافي استي سرميكا تنا إيقوف جتشا قرشيكم لما في دبسده ورقاما سني اللي جتشورا كالارا كانان قرشيكم لما في دبسده سنين جدا إتيانسون وبليتين تيا تريك أبدي تريك إسين أبدو حكو من مكانيتو تقفى رتي ترين كون دب أفري إني كون دب جها بريك هما ودت قبدي إتيانسي تريك أنا سديف الدين جناني باي فردادا قدادا قرشي دب سجلي سنين جدا
walirratti kireen sadii kun 900 kun birriikum tarii maaliif kun lamaanuu kuma maaliif kun 900 tahee jechuun keessanii dhoolu yaa Allah oromooti yaguutu amma wanti jalatti yoo feetan razaan oromoo razaan afuura darbitii akkas waaqabaachuu roltettanii aduun na dadhabsiise deemsa wallaahi deemsaa fi aduutuyyuu hedduu na dadhabsiise saniif warri meeshaa keessanii waraabni obsaan na eeggadhaa gaafa boqonnaa na jalaan jarjarina dhugaa qabdanii waan dadhabbii keessanii namni argee itti gammaduu barbaada garuu wallaahi hin dadhabe biizii hedduu ta'e oo illee deebi'e isiniin jedha maaliif tiriin kun kunniin lamaanuu silaa gugurdaadha akkana bareeda dhibba kuma qofa tahee jechuu keessanii oolu haguma jechuu kanara kana mammakatee jedhee xiqqoo yabbinallee kanneen caalaa adda ofiitti 900 tahee walirraa kuma tokkoo fi 900 isiniin jedha itti aansuun meeshaan kaddee kaafee distii saramiikaati akkuma kaanii kun olaala mandajaa kana har'a wanni jechuu distii tan duuba hambise mandajaa 650 jira ka 850 jira isa kana wanni fidadhee ija keessan ilaala guddinni isaallee rakabootii hin caalu rakabootii gadi ibidda isaatti ol bahe malee mee distiin kun wallahi baay'ee guddaadha hagam gaayoo naan jettan maxbashichi kun maxbashaa 28 saantii 28 maxbashaa mana arabaa madaamii jiru 28 soqaati irra laala inni kun 28 inni kun ammoo tuyyuu distii gara 34ti laala mana madaamii soqaa inni kun ammoo baay'ee guddaadha sinii galee baay'ee guddaadha lakkoofsi isaa meeqa isiniin jedhuu danda'a kuni 28 kun 34 kun ammoo tuyyuu gara saantii 40 jala kalaaya jechuu saantii 40 jechuun baay'ee guddaadha inni kun guddaadha distii kana gaafa dura ajajamu isiniin ajajannee booda argitee jennaan ajajattee eeganii dabalee jedhee kuma 10 giddiin biteef jechuudha akkasuma immoo namootiin distii saramiikaa hedduu kana caalallee barbaadan kuma 13 kuma 14 ni jira filannoo keessanii isin ajajattan hunda isaa isinii ajachiisee isinii fida distiin kun 5 asin 2 qaba meeshaan isaa ammoo kunooti jalaa baasuun barbaanne kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mandajaan kun bareeda namoonni hedduu osoo ajajattanii bitattanii bareeda istoofiidhaa kunoo distii guddaa kana fuudhee guddaa sanii waliillee ni fuudha baay'ee bareeda maxbashaa feetan isinii fuudha amma kun maxbashaa gurraalee namni barbaadan ni jira itti aansuun ammoo obboleettiin tiyya namoota obboleettiin tiyya kaddeen wanni isin qabdu saafaa akka barmeelii san guddaa isa 2 qabdi qarshii 500 baaldii abbaa litira 50 lama qabdi litira siin dura raqqabee viidiyoo kaameraan agarsiisuu dide kurree irra gaafa galti laallachuu dandeetta lama qabdi inni illee 500 guddicha jechuudha baaldii abbaa litira 50 500 qarshii 1000 sallaa qabdi achi jira sallaan wallaa ka'ee isin agarsiisuu dadhabee kaameraan irra naa qabi ifama wajjin sallaan kuni isuma guddicha fuudhee fi 850 itti aansuun ammoo obboleettiin tiyya meeshaa aadaa qabdi meeshaa aadaa 9,500 hojjechiisee fi har'ammoo akkasittiin jiru torbee dhufu meeshaa aadaa qabadhees ni dhufa hunda isaatu itti aansuun ammoo tuyyuu magaarajaa qabdi inni kun ka jidduutti ittiin hidhamu kan nam lamaati tokkicha bichaadha ka isii jechuudha ishigeen waan kennameef addaan baasa itti aansuun ammoo tuyyuu ka gamaa gamanatti inni kun gatii magaarajaa wajjin hojjetama kana qofa yoo ta'e gatiin kana wajjin dhahama akkasuma ammoo tuyyuu inni kun isin ka gamaa gamana hidhaati kun ka girgiddarra godhanii jechuudha kana girgiddarra godhanii as keessa haala lamatu jira as keessa lamatu jira magaarajaan isii waan na jechuun cuquliisaa fi akkasuma ammoo tuyyuu yookiin kuhli baay'ee bareedaa wayitiin argitanii garuu kaameraa irratti hin bareedu dhugaa dubbachuu fi kun girgiddarra hidhamee kun ammoo tuyyuu magaarajaan itti hidhamee akkasitti achi hidhamu sanii kunooti kuni mataan isaa bichaan 300 kunillee 300 walirratti kun qarshii 600 isiniin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana ammoo tuyyuu hisaaba magaarajaa saantii dhahan wajjin innillee akkasumatti dalagamee jechuudha tokko tokkoon beekaa isinii himaan 300 ka 400 jira ka 600 jira ammoo kunniin 300 600 kunniin illee akkasumatti gatima saniin walirratti magaarajaan herreegamee hattan kunillee
illee jechuudha ka jidduu tokkicha isa kana dabalatee walirratti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya magaraja ammotu asiin dura viidiyoo hojjedhe baay'ee qashii ho'ii fi har'aaf ammotu fuula bira waan jiruufi kunoo inni guddaadha ol fuudhee hin danda'u isa kana isin agarsiisuu barbaada kuni muka dheeratu jira ka magarajaan keessa galu amma viidiyoo argisiisuuf galgiddaa oda qaba waan ta'eef dhiifamna of kolchaa isin agarsiisuun hin ulfaata viidiyoo isin dura hojjedhee jira namoonni ilaala kun akkuma kaarabaa sanitti kana ittiin dirtanii kana keessa galchitan keenya kana keessa akkana gala kanaan walumarratti muka tokkicha gala walirratti akkana qabdanii wanni sirriitti isin beekuu qabdan mukuma tokkicha caafin eessanii guddina irraa caafiisash wanna guddaa argisiisuun viidiyoo nama argitanii akkanatti jechuudha garagaratti miti inni kuni wanni ani magarajaa mucatti har'a baasee fi baasuun barbaanne maalinaan viidiyoo magarajaa waraabee ilaaltan malee wanni ani sirriitti hubachiisuu barbaade namni birallee magarajaa ajajate hedduu jira na biraa jechuudha kana biraan ani ilaallatu inni kuni gabariidha inni furdaadhaa bar gabarii jenna malee sukkariidhaan mallee sinii galee yookiin bifa beejii arabiin jedhan san sukkarii caalallee gara beejii gora inni kun ammoo kuhlillee miti bakka hedduu bareeda azraqa gaaniga kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana fiddaniituma kanatti hindirtan ka arabaa waan kana dirantu jira warri baastanii miccanii beeytanii kenna akkasii miti kun akkanumatti ta'a akkasuma mootuyyuu fiddanii kana lamaan akkana wali qabdanii muka isaa as keessa galchitanii ammallee asiinillee akkanumatti muni guddaa dheeraa kaas mana kiyya hin danda'uufi akkanumatti hunda isaa akkana galchitanii nama dhiirati galchaa booda sanii ol fannisanii akkanatti jechuu zarzar addaan godhan argitanii kunniin lamaan adda ba'uun qabu ka adiitii fi kun ammoo jechuu magarajaan kun baay'ee guddaadha yoo girgiddaa keessanirra achi taree jedhe asiin hir'ifama as keessa jira ka hir'ifamu ila kunu as keessa galchina ilaala ila argitanii marti isaa magarajaan warri ani isinii dalaysiise hundi isaa as keessa jira yoo girgiddaa keessanirra achi dheeratee hedduu daran ka dheeratu tahee akkasitti haala kanaan hir'iftanii hundi isaa asiin qaba yoo dabaluu feetanillee kunuu asiin dabaltanii naa hubadhaa oromootiya guutuu isin jaaladha isin kabaja inshallah wa ta'ala rabbiin argitanii warra meeshaa kana caalu warra dalaysiifatu nu haa taasisu gatii magarajichaa nu himi jettanii nama hedduutu baruu barbaada magarajaani mitiriin dalagama mitirii yoo isiniin jedhu saantiin safaramee akkuma manni kaareen ijaaramu kaaree namoonni hedduu kaaree maal jechuudha jettanii manni yoo ijaaramu kaareen ijaarama wanni marti jechuu hattan dhoqqee yoo dhahamu mana qorqorroo kana yoo dhahan kaareen dhahaa jiran bismaarii jechuu kaareen dhahee kanaaf ogeeyyii beekaa kun hojii kiyyaa miti isin hubachiisuu fi inni kunillee akkasitti kaaree fi saantiin safaramee gatiin isaa herreega godhamee afreejii guutuu waliigalaa nutti himanii dalaysiisne akkuma magarajaa obboleeyyan asiin dura dalaysiisanii qarshii 17,000 fi 100 bakka jechuun 18,000 keessa birrii 36 moo meeqa bicha deebi'ee garuu ammootu isa kana 600 deebi'ee bite jechuun isa kana adda 600 deebi'ee bite suni dogoggora kiyyallee inni hima dogoggora kiyya gaafa dura asiin dura waan kanaan ajajee jecha kanaan waan ajajee fi kunii fi kun gatiin garagara kanuma se'anii gatii kanaatiin waan hojjetanii fi kun ammoo na dabalchise boodarra mucattiin ani ka girgiddaa gamaa gamana hidhan fedhaa jidduu qofa kana itti naa godhu jettee gaafannaan ammoo kana 600 na dabalchiisanii isiniin jedha walirratti herreegachuu dandeettanii 600 irratti daa ka duraa irratti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni meeshaa mana keessaa kontirool biffee akkasuma biffee kontirool biffes dulaaba uffataa ka maxbakaa algaa majliisa firiijii eelee daabboo eelee buddeenatii fi televizoona jaarkaanii saafaa fi baaldii uffata aadaa fi ammayyaa shiitaa fi diriyaa surprise maatii namni godhuu barbaadan hundi keessan lakkoofsa kiyya umurazaan duwwaa 9 78 15 72 75 WhatsAppii imo telegiraamaan gaafii osoo hin tahin dhugaan ajajachuu yoo barbaadan heloo jettanii argattanii asirratti waan dagadheetu jira saanii Khadija jechuudha saanii ruuzaa akkasuma waan feeterra kaachuu ka dandeettu isiin isa kana dura jaalattee jechuudha kalara kana dootahin saanii ruuzaa kana jaalattee qarshiin hanqatee fi qarshiin ammoo haftee fi jennaaniin isa kanallee qarshii 2,000 fuudheef 3 walirra isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qarshiin isii 1,400 hafnaaniin qarshii meeshaa kana ittiin feesifnu keessaa waan qarshii wayina bira jirtu guutan rabbuma jedhee 500 hanqatte
achi keessatti as guutee kana fuudhee fi kanaa fi dhiifama Khadiijaatti yaasin jedha. Hundi keessanuyyuu dhiifama afuunaa illaa isiniin jedha. Dhiifama waan isiniif balleesse isinii dogoggora arraawwadhe rabbiillee na hadiisu isinillee na hadiisaa isiniin jedha. Nagahatti like, share, subscribe gochuun horaa bulaa fayyaan faaya.